ونس نيجالوديت جولهم ما ورانا تنو تفنو خسرتو فيتانتون والقوة قباشات دران فنمتو تنو إسا ومتيو سنجن ورانا خسرت ورانا خسا أبي هيدا تشيسه غافا خم غافا تكريد أودي مسان بودن كتكريب كنا قولي جاتشودن أبي جي تكرا غلط كاوني نما تكرا غلط جود سامي نما تكرا غلا سبرا ديسي سامي نخيتو مرتبوطة مالتو كسبولي سايبو ما كسبولي بار ومن دوغان فيها دوغان دوغا سنتي دوغان جالتن نغدا بربادن نغدا غنا لا غنا بسان غروبي جارتنا كم غرو ديم مالين غدان غروبي مالين غدا يو جراتني وا غوتن غافمو نغيني اممي اكاونتي اسرا امته اورومو عربستو في اورومو ديدو ريبورت غدا انا سنتي فينا ريبورت غوتا وان برا مال غوتن تليجرام ني نيران ما خفن قبو ريبورت غوتن اكاونتي اورومو ديدو وان اورومو بلسا غافنا ركي فدي سنتي وني جاول مرني ولا أقول إني نقول خرفت أنياتس وني برا خايون تطلع كم إنسان سنة جت بون من برباد زوجك وفادا برا بون يبون بني منين بنا كذا ودوما نستاو غروبي تناهم بني إنما دي هندن ديسن والله كانت تدب نقابو أنت لبادية أبو رشيدة Ibsa, thank you very much. Duta ka galat homi, wanna ati godu jirtu, wanna duta ka saba gargarati. Malna gota ninjain because wahiddu da atinuf gota. Sidalun sikabachunu saba ifbara kabachun wantabati miti. Isin warra gurran dagahe amma ijan isin garsiisani. Wanni gonu yeddu jira. Akkanumatti miti khadubbannu waan gonu yeddu jira. واني تليجرام خيسينو ددبي نموت يدل خنين تيرجع سينو ددبني واتساب رتنا يركي دايركت كان سينو دندو سيك اوف عمتي ايمانيس والبربادا لكن متي تجارو والبربادا اسن ورا كيرو تجودا نوتي وان سين غرغارو دندينو سين غرغارا جوليس اودي جرتلي دو فيغا جيني دقي سنة فكاتا ورسعودي جرتنيس خبية جرتنيس كالاج عن مني نفكاتا نتيكو لا قبفني خنينا في إنساء لأنه سنقا قبفني خنينا إسان نفقلني نودي تنياتو مورد دلقة قبسي خنو في إمبين توني أكانت هاف تنتم فكاتو كيسا واني سدو بسون كوا إدو تكاسا كانتي وانين جينا دا أمو نقوداني بويو خنا إسان ليسو كبان ريف كهاتو خنا ديسو كمان يون ديسني وانا سان خطبان كارو نور رجل كتا كوتيس واني إسان نو خطبان نو تكارو كابنا مارف بوكني أكنا مني كارو مفواني في خطبان سنيف غلاكا غارتي جولتين يا وانا كابتي أبو رشيدان كابتا خنان والكابتي أورمو قالتي نو قلمجي أيابر مبيتني أكاسي Kanaafun jeebar amma ABCD guk ara isin joo namichi si qaraasisu sun akka ati san barattuuf si qaraasisa. Akka ajaa'iba. Iskoolli isaan banan kun irraa giraajuweet godhuu qabna nuti. Akka ajaa'ibaatitti irraa eebbifamuu qabna. Yoo gaadha harratti bishaan naqan malee afaaniin isinitti afaan Oromoo akkanaatiin beekan. Bishaan namni si barsiisuuf dhufe hanga ati barnoota san akka gaariitti fixuu si qaraasame nu qaraasisu jiraniiti qaraanee giraajuweet godhuu qabna. Period. Dubbii gabaabduun kan. Nuti onneenis wanni nu dottaattuuf hin jiru reefka keenyaas ta'aniiti gujirru akka ajjeefamnu isaanii harkaan nu ajjeesa guuduun isaanii nu fudhatee nu lakkaawwata akkami dubbiin toon akkami. Lafa sanirraa hanqa isin xara nuti isin teenyu jaan. Kana akka gaariitti isin himan dirree bahanii inuma edda galgala maaliin dagaa biyya tana nu dhufaniiti eega nu dhufan booda akka nama biyya qabuutitti nu wajjin moromaa godhan warra ja'uun dhage. Jabaan qarataadhaaf falmataa baanan saniitu nutti dhufe amma laal boo'ichi ani nin jibba nama boo'is nin jibbaa nama alaan alullee nin jibbaa. Kan akka isiniif uuda haayanitti uuda sanirraa midhaan callaa galchuu qabdan. Akkanumatti
adiyan adaan adi ma wanna nunfeesisu kana nunfeesisu san nunfeesisu kanan qabu kanin qabun dhaabbachuu qabdi amma galatooma dubbaddaa xiqqoo galatoome ibsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Abu Rashida ati telegiraman qabdu gruppi san keessa sin naqaje yoo bilbila kan kee kan manduraan qabu tahe gruppi san keessa sin naqaje telegiraman qabduni lama faawaaye telegirama irratti dubbachuu barbaade waan reefu ibsaan kaasirratti telegiraamni kan jaarame gruppiidha malee telegirama faayidaadhaaf jaarame miti tokkoffaa. Telegiraamni warroonni uummata Oromoo gargaarra jiru gubbarra laala subscribe jiru. Sinigale warroonni hawaasa gargaarra ji'ee gruppii jaaree jiru warroonni telegiraamni isaanii subscribe jiru sanii business telegiraama guddisanii gurgurachuudha. Kun ammoo membara ja'a kan ibsaan dhaabe kuni membara gruppiidha. Sinigale kun gruppiidha akka jirutti subscribe kan jiru kan naggadaafi. Kan Oromoo fayyannajee business mataa isaa keessa baatudha. Wanta adda baastanii beekuu qabdanii jechuudha. Sanirraan kan hafe hawaasni keenya kan dhumaa jiru kan biyya keessaa akkuma gaa guruppii irratti isiniif maxxansaa jirrudha. Guruppiin ibsaan maaliif wanni miseejii nurraa cufaa jettan. Miseejii warroota silkiin isaanii dadhabootii jira. Kan miseejii gisee wal gubbaan seente oobitee cufamtuu jira. So sababa saniif jecha namoota hanga tokko ana dabalatee namoota hanga tokko irratti ergaan emergency kan jiru yoo ta'e ana ibsaa Eyman Boonaa eenyumallee Boonaa nama lama natti fakkaate Engineer. Engineer so warra kanarratti ergaan emergency yoo jiraatte ergitanii ergaan keessan isiniif dabra. Garuu ammoo emoji bochaa garaanu gubate maali bochi namatti ergitan kana dhiistanii emergency wanti tokko waan biyya keessaa deemaa jiru waan keessattuu daangaa Amaara irratti Oromoon tahaa jirtu qotee bulaan dhumaa jirtu akkuma bilbiltanii himtanitti nutti osoo ergitanii irra banidha. Angama kiyyaa Oromiyaadhaa jee bakka isaan sirrees galatoom. daangaa Oromiyaa sorry. Daangaa irratti waan tahaa jiru jechuudha. Warroonni bilbilaan nutti himtan ani mataa irratti yoo intarneetii keessan isiniif dhaabbataadha. Warroonni information fiddanii kannita warra biyya keessaa nama 5 immoo 6 intarneetii keessan anaatu alaafinnata fudhata. Isinii galee? Isinii galee? Waan baatitti kan deemu jechuudha. So saniifuu obboleeyyan kiyya waan takka kan guruppii kanarratti ifa isiniif godheen jiranatti fakkaata. Saniifuu tokkummaa onna jabummaa boo'icha dhiisuu danda'uu qabna. Onni horachuu qabna. Diinummaa baruu danda'uu qabna. Kan hin jiru kana galatoomaa. Galatoom ilfaadoo interbaadiyyaa. Okay, Ramsi dubbadhu. Okay, ibsa galatoomi. Ani akka gaafittis ta'e akka yaadattis wanti dabarfadhu jira ibsa tokkoffaa gaafiin kiyya. Seenee ture garuu achi wali telegiraama kan kee narkaa badii maal akka ta'e waan ta'e barreessee achi na baasan inni akka na baasan beeku. Laalee ture viidiyoo tokko viidiyoon tokko ibsa na ergamee ture gaafa calqabaa ijoolleen mana wayitti nama heddurra gaafa walgaan tokko viidiyoo san Amaara akkana goone jedhanii viidiyoo nu ergaa. Abo dhiifam Ramzii xiyye mana kana guduftan afaan Oromoo kaniin akka ani itti haasa'u sanitti haasaadha. Manni barnootaa kun ibsa normaal taate manni kun. Lakki jechuu xiyye dhaamsuma kana. Ramsi singallati dubbiin. Okay. Ummanni khaifi nu godhe Oromoon akka nu godhe jaaniit. Isaanii nu godhe gumaan baafan. Sagaleetti ta'aa jiranii ati kana beektuyi. Yoom kana beektan isin waa'ee nu hedduu taasa'u jirtanii. Kanaaf Ramsi. Baramma hayyee ibsaan gabaa uumatti keessa waan sitti mujjiraati keessan si barreessite yaa deebisi. Okay. Ramzii xiyye narra laalini. Laali. Noga amma diimaa jennee sagalee isin taatan kanas hin beeka dhageeffadha jechuun akka isin jettanitti isaan rakkoo qabu isin ta'a. Miidhaa Oromoo irra gahaa jiru. Garuu immoo haalichi kun jechuudha xiqqoo isii sodaa hawaasa keenya keessatti uumu. Haala kanaan yoo deemne sagalee taane hawaasa keenya wayi sodaa nu keessa uuma. Miidhaa Amaara Enoom takkuma dhalatta takkuma duuta enoom. Abadan.
amma nuti telegiraama kan hordoftoota hangasiitiin yoo boo'ichuma goone kunoo achi keessa argitanii jirtan jechuudha. Sodaa malee wanti onni nama horaa hin jiruutiniin. Nama akkasii gad darbina nuti nama akkasii gad darbina. Nuti wanni feenu isaaniitu mana barumsaa nuu bane dheeyinee barannee keessaa bahuu qabnaa inni. Ramzi waan takka kan beekuu qabdu warroonni ergaan itti dhuftee ergaa dabarsu ana dabalatee jechuudha. Aan fakkeenyaaf intala dhalaati namoota akkasii dhummusanii rifachuu dhabuu dadhabeetii miti sigalee ammoo jabummaan kiyya maal akka ta'e dhiiga namaa argee mataa dhukkubsuu dhiiga namaa argee onni na dadhabuu osoo hin tahin dhiiga uummata kiyyaa argee onnee horachuu dhiiga uummata kiyyaa argee sodaa fixachuu dhiiga uummata kiyyaa argee guutummaan na dhagahamee baadhee uummata kiyya kana tokko godhudha. Sigalee ana mataa kiyya dabalatee jechuun guyyaa dura rifadheetiin mana kana keessa huccuu fi huccuu ceetiin fiige.